qofa ilmi namaa garuu rabbiin namaani araarma garuu zabana ammaa kana keessatti ilma namaatu garaa jabaatu eegala. Maaliif jettanii yoo ati illee waa balleessite siingoonuu dhiifama jeetuma garaan si jabaata. Garuu rabbiin garaan jabaatu waan ati balleessite akka yoo bira siini qote jechuudha. Yoo ati garuu hadeebitee hatoobatu taate bira siini dala. Duraan oguu sojjaa sombar baaraddooti. Waan nama jawaas waytaa waan akka jinniin sirreessatu jinniin jaalala Ibraahim qabsiiste sirreessutti bara kana jechaa waytaa amma maasha Allah. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaa Birraa Oromoo TV. Subscribe, share, like godhuu hin dagatinaa. Eeyyee maal kana qofa maarree chaayinaa Birraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree saba gamtaan kee diina ciree haree. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في ديغرتوتا چاينال برا اورو تي في يو يا علمان رمودا خم بيا خيسا في بيا ام باجر تم مرت خيسانوغا دوران دورسيني اوني راسين جالنا هالكن رمضان ديده ميلمات الحمد لله رب العالمين إذن راين تولنا غانسين يچاني اران تنا بيفتون اكما بيكم توان دليدني بيتن هو هون دراو توبتي ديو تنون دنا دولتي dhiifama nagaa fachaa jirti jechuudha. Dhiifama siifin godhaa sibiraan goo fedhaan jette manni kiyya fagoo akkuma isin jetti. Bikka isaan galanii fi bikka kiyya fagootti dhalaan dhufuun taanee miti fagoodha heezaa barra fagoodha ganda mootummaa keessa. Akkasii tanumaafuu arra biiftuu mana ballootti nadda waltee kachinna koon naan jette balloolleen ganama kana nadda walee arra daruurii biiftuu si barbaada koon naan jee dhiifama si gaafachuu jette hunu arra biiftuu hunu asumatti hin dhufee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin. Mee waan jettu gaawwan maal laala biiftuu hordoftoota gaanii aarsite hordoftoota salaamtaa gaafadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوجمتوتا في هردفتوتا خيني أكم نجانو قبضني في نجتة والله جاني سدوتا كان هنو إسا عرسي جرار رانتنا خليك سد ولا عمتني سرب نادو فيه أكستين دندك أمني خلاص سلاخ المسانون بفجيس تاي يجي هندوفني أرد فيه الحمد لله جاهي نما قطورة ديمتين متى تديها مجافة تجرا نمني دوغنغورين جروغاتي دوغنغوريتين جرا علمي نما تكون ما دوغنغورا أما ربي كرر عن ذي جرا الحمد لله رب العالمين أما رب من كلا تجرا بليان كيا لا إله والله يا ربي ندن دسين ما صلاة ربي خي خرج دا جسن تاو جرا إنه نما تكوغرو إلما نما تيه خندو غنغورنجو نمني شيطان تفان كستورا لام فا شيطان يتول يو آتا قبل لسنة شيطان تدران إرت نوجد جسد تنافو بليان كيا نمدو غنغورنجو ربي كرر عن ذي بسوق يافنين gammadu jira jechuudha waa meeqa argu jira amma aguma waan kana dhiisee taa'u jiru waa meeqa argu jira tanaafu alhamdulillah jaa akkasiiti. Takkanaati gaa hordoftoota keenya kun dhiifama ittiin yaamtee hattaa balloollee khaleedha maal dhiifama kadhattee balloolleen dhiifama godheetii jira magaalatti gootee jirti. Anis nadda waltee tilifoona keessaan gaa an dhiifama sii godhuun je'eeni arra gaa na duraa dhufte wanni goonuun jirtu nama harkaani taati. Angaruu akkaan itti dhiifamaan godha je'ee waan ijoo garaa xiyyaas waan hin danda'u waan maaliif waan meeqa harka jechuun waan meeqa harka mucaa sana akka ta'ee fi agartan mucaa sana akka ta'e akka ilmi namaan hojjenne irratti hojjette. Tanaafuu kana jeeni muni beektan jechuudha. Tanumaafuu har'aan tana ilma namaati harkaa taate rabbi malee kan balleessine hin jiru. Tanumaafuu illee gaa dhugumatti yoo ka dhugaa waan kanarraa dhaabbattu taate hordoftoota keenya. Yoo ka dhugumatti waan kana irraa qulqullaa'ee ashaadu waan tana ittiin deebi'uu ka'eetu taate har'aan isiin tun waan goonuun qabnu dhiifamni goonaa fi du'aayin goonaa fi isinillee du'aa godhaa fi biiftuu teenya arra dura ati waan daleedisan irraa sheenotee jirta waan gocha hojjettan osoo if beektuu daleede moo namaa si daleessise moo osoo if beektuu waan kana daleede. Wallaahi yeroo san keessatti akka namni sammuun tuqamtee gartee akkasiin ta'e jechuudha. Erga nammoo irraa deebi'ee waan kanarraa deebi'ee ufitti aaru jira tiyyumaafuu kophaatii taa'ee akkasitti alhamdulillah maalin ta'ee gaafas maaltu na mudatee tiyyumaafuu wayin qabaa jeetiin bara hedduu takka ajaa'ibu jira jechuudha. Amma garuu hoggan gad deebi'ee ilaalu waa san hunda sammuu tanaan dhukkubu jira wallaahi billaa ammumaa jechuudha. Maaliif maaltu waan akkanaa akkasana godinaan jee maal madiiroo shayxaana moo ilma namaati jee bara woo biraa keessa seenatiin jiranuu. ما شاء الله خان قال مرة ديوتي نيادة خاني من خيط دفع أكنا مواسي في دي إبراهيم يسخن ديموتي سر رايتي باسي أكنا ما يسوى اللي قلتي أكنا جمد أمبر ديرو ميشيو تنو مثلا وهي تجاراتك كوان تنماتو تمشيرو جيران ندا جامي تلو جاب سنواتي تليفون أنا ردام ستين دبي كم يسجل تنا تليفون ردام ستين من خياجي جت ولول أركان اللي نقول كيف تنا تكتاني شو يا بيفت إبراهيم هندي سني جالو جورته نموساني بقى تجاهز نما دي سناجو خنا برا سوا كبار ديرا لبون دير نانجتي بقى لا إله إلا الله أما قالوا الحمد لله قالوا نما قرص اللي كواتو قارد والله يبلي سجاري يبلي تجاري كواتو قارد شو ما أعرف هو تنو سلا وسوا نما هما كبار ده إتنا أوفتي أكن هلا ياركو نقول إتو
garuu karaana deebisanii jiranii waan hundaa fate alhamdulillah fatiyaan isaa galatomtu ismaa fi baartuu waa meeqanatti mi'a meeqana dura qabee fatiyoon garuu fatiyaa garuu wallahi hedduu takkan si jaalladha malee hin galatoomfadha jechuudha waa meeqanatti himtee biiftu kanaamti wanni kanaa sirraan toltu atiin tun nama xiqqa ganaa maaltu kana si godhee meenatti minuma si godhe jettee waa meeqa iccitii nama tokkotti ni minisitti himadde jechuudha akkasitti dhiisi biiftu waan akkanaa jettee isumaatu waa hunda na qulqulleesse. Maashaallah fatiyaallee waan jettee hunda naamtee micoontu waa hunda iccitii hunda naamtee jirti ni sitti roorisina amma boodaa sin tumina jetteeti hatta anuu qobayyi naamtee natti himtee jirti an dhugaa sana boodaan eega ati qulqulloite micoo dhugma qulqulleettee fatiyaa naamteetti hingaa amane fatiyaa maaliif ni jaalanna obboleetteenya baaris akkasuma obboleessa keenya ni jaalanna akkasitti fatiyaa waa hunda naamtee akkasumatti sirraa guuttadhee waan akka kiyyaatti jechuu kiyya. Dhiiroo mee anuu akka yaada kiyyaa sii naa malee dhaqeetiin guyyaa takka isuma tanaahu laalaa je'eetiin sammuu keessa akka taphadhee jira maaliif waan duraan itti jirtu san dhiiftee moo waan sanirraa deebitee moo niin qoradhaa je'eetiin sammuu qaba rabbiin kaatis kalee bidheen gaddaa nadda wal jirta baldoo tokko deebi'ee nadda walee arra kaniin asis harka dhuun ta'e alhamdulillah kunoo kaanillee dallama keessa hin dhufe dhiyoo ta'uun darra jirtu si waan qaba an sanumaa siin laal jeetiin duraan siin laalamaan jirti sa maashaallah tolchite ammallee rabbi sirraa haajaatuun siin jaabitani namatti harkaalee taati garuu ganumatti hin deebiin hordoftootallee dhiifama gaafadhu hordoftoota beeytanii wanni takka ni taati ilmi namaa ni belleessa rabbi qofa kan belleessin rabbi qofa kan belleessin ilmi namaa garuu rabbi namaani araarma garuu zabana ammaa kana keessatti ilma namaatu garaa jabaatu eegala maaliif jettanii yoo atillee waa balleessite siingoonuu dhiifama jeetuma garaan si jabaata garuu rabbii nu garaan jabaatu waan ati balleessite akka yoo bira siini qote jechuudha yoo ati garuu hadeebitee hatoobatu taate bira siini dala. An arraa ati karaarraa deebi'ee gabaa arfaanis waasitti himan malee an duruuniin bikka hunda si qopheessee an sindoo isaan sin dhooy sun qabu an bar duraan siin jeewoon siin jeemi duruun bikka hunda si qopheessee saba kanattu fatiyaan naamtee miciyyoon tun keessan jirtu miciyyoon tun keessan jirtu waan takka illee birraa irraa dhaabbu waan takka illee micoon qulqulleetti jirtu wallahi jettee naa kattee isinis anillee achirratti guuttadhee jechuudha ati anillee baguma rabbiin ka hamtuu sirra niyyaachin alhamdulillah rabbil alamin rabbi na reebe anillee duraan sittiin dhufaadhaan keessaa qaba niyaadhaa qaba rabbi awwalni fide anummaan hangaan sitti yaadisan hatta nama si qopheessee micootan hidhaa lafa jalaa sittiin daayyaa naynee micootana dhiiraa akka dhiiraatti adabu qabnaa jeetiin an hatta balloo fattillee himeetiin dira dubbitana bandamoota qopheessee ummata amne siyaasii dhugumaan siidhaaf muradhee jiraan san fatiyaanis dhageessee akka neettee irraa na qabde alhamdulillah rabbil alamin rabbi karaa nu deebise atilleen ka rabbi karaa si deebise rabbi shukrii galan rabbiin badin akka duraan keessertuu fi akka amma keessertu anaqaan siima biftu fuulli duraaniitii fi fuulli addaa keetuu adda ammaati fuulli nagaatiin haasa'u jirtu bar gaaf sanatti mana keetitti bar akka dhiiraan nattuu taaltee kaatee bar akka dhiirtatti akkamitti dhiirtaa anis aaree si dha'uudhaaf naa deemu uummanni aboo dhalaa intarnaa wajjin ta'e ati hojii wal qixxaataa naa taatu siin dhawajeetiin si fiiga akkasitti uumannoof ansumaan ajeebi miciyyoon akka dhiiraan nama hojjetaa galtu maal jeetiin si ajaa'iba dhugumaan si keessaa qabdi gaafsan waan kana rabbi baga rabbi si keessaa baase mee amma maaltu dhagama duraan maaltu dhagama amma maaltu dhagama biftu. Wallahi gaafa garbii nama silaawaata akka waa'ee Abraahim anaa gareeti jeta warte namni gareeti jeta hunda subhaanallah maali dhiiroo namni dubbii haqaati haa dubbii haqaati tu namni haqaaf siila godha malee amma naa galu jira saniin tun maalin balleesse maalin duraan badii hamin qabaa jeetin amma madaalu jira jechuudha maaliif warte amma alhamdulillah rabbil alamin waa hunda rabbi nagarsiise hararraa deebuu ya kanan gammadu jira irra guddaa alhamdulillah ayyo alhamdulillah alhamdulillah ramadaana fi kanan tani rabbumaan na qajeelchi gaafa rabbi si qajeelchi suma qajeeltaa beeka rabbumaan waan takka namatti haasa rabbumaan rana qaba maashaallah akkanaati biifteenya atillee rabbiin kun ammoo wallahi bifa bareedduu haasonni kee haasoo nagaa duraan hogguu hojii haasoon bar baaraddooti oowwaan nama jo'aasoo taa waan akka jinniin si keessattu jinniin jaalala Abrahaam si qabdee si qabsiiste si keessatti bar akkana jecha haasoo taa amma maashaallah sirraa jaanu sirraa gammadee takkanaatiiti hordoftoota keenya isinillee dhiifama godhaa fi biiftu hordoftootaas laal ati halkanii guyyaa ammallee taniin siin jiru rabbii kakadhu rabbii khawaan sanis sinaqee irraa si deebise hiji ilmi namaa waan takka sababa namaa ta'a ni beektaami rabbii khawaan takka namaa godhu malee ilmi namaa sababaaf nama gorsa rabbiin gorsa san keessa jechuudha waan dhugaa fidee si naqee haqa si galchee jechuudha amma waan kana akkamitti daleedaa jennee si balaaleffachuu hin qabnu yoo dhuguma rabbii taate waan kana akkamitti daleedaa jennee si balaaleffachuu hin qabnu si harkaa taate garuu taniin siin jiru walii waan akkanaa fakkaataa akka Ibraahim itti deemtee fakkaatuma akka Ibraahimittu la rabbiinis si dalana ilmi namaatis akkas hin dhiifne beeknu ta'e. Garaan dhiirumoo maqaan dhuun jeeba. Dhaggeeffadha yoo Ibraahim tana obboleessa yakka obboleessa yoo ta'e fudhadha. Yoo isa araarfadhee
yoo akka obboleettii isaafit ta'e yoo nama barbaadan nakanne hatta balloon isa ga'utti jechuudha. Malee waliin uummattuun haajum jeesin taa'u jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Isaanii jechuun nama hedduu aarse. Garuu namni Abrahaam cinqaballee ballumaa balloon haala ballumaatu nutuu bar itti naamee Abrahaam kana jira jee bar halaala san irraa himame yaa'u micoo biiftuu yaannoo akkan Abrahaam gootee maameeqa akkasitti dhufnuu eddeenya jechuudha. Balloolleen haa galatamu. Obboleessa isaa haalaan bira dhaabbatee nama adda addaa dawwalee bikka kana hoottaan wajjin taha dubbiin harka keenya dabartee jee nutti iyyatee jechuudha. Balloon haa galatamu abbaa miskiinaatti nama hundaaf dhaabbatu jira ni garra mushii qofa osoo hin ta'in bikka meeqa deemeeti nama wallola fi kanaas walitti araarsuudhaan. Kanaan beekama rabbiin mataa isaa bulchu ilmaan isaa keessaa bulchu isaa fi dumaashii keenyaas jenna takkanaati hordoftoota keenya nuti dhiifama gooneef wanni goonu hin jirtu rabbiin dhiifama haa godhuuf akka rabbii dhiifama godhu rabbiis kadhadhaa fi isiillee rabbii isii halkanii guyyaa haa kadhattu toobaa irraa hadiibtu waa hundaa'u tanumaafuu biifteenya ati wahuma akkanaa tana ganataami ana akka obboleessaa isu gorsamma wahuma akkanaa tana nama waan akkanaa dalagullee niyuun saayibin qulqulloytee jirta maashaa Allah masarraa gammadeetiin jira walii dhaafati jaarsaas ka hiriyaa teetii kasin aarsine gartaami kasin daarsine kasiif ta'u tamam ka warra keessanillee irraa gammadu ka atillee irraa gammadu ka rabbii wal isin jaalatu sanii sii kadha san rabbi sii haa kennu takkanaati hordoftoota keenyaas walumaan qabna hordoftootaas ni beekta hordoftootaas haalaan dhiifama godhu takkanaati siin jabiif keenya hordoftoota qaceeloo dhiifama godhu hordoftoonni haalaan sitti kan harkatti. Obboleeyyaa kiyyaa namni hin balleessine jiru obboleeyyaa kiyya isin nama kadhatu jira garuu isinillee alhamdulillah rabbil aalamiin dhiifama naa gootanii jirtanii biiftuu teenya garuu namummaa aarsisan dhiifama gaafadhu isaan araarsinaan jirtanii isaan hunda mata mataan araarsu jira tanaaf obboleeyyaa kiyya dhiifama naa godhaadha namni hin balleessine jiru isinin ja'a garuu ilmi namaa nama dogongora isinillee garuu akka fayyaaltanii ammaa tanallee kararra deebi'eetiin jira ta dursa yaadattanii irra deddeebitanii dhiifama naa godhuun diddinaadha dhiifama naa godhaan isinin jabboleeyyan ta'e. Takkanaati hordoftoota keenya kunoo ni gartan biiftuun arra fuula gammachuutiin waan dhugaatiin nu dhufte maaliif isiirraa dhugaa ta'uu miciyyoon tun guyyaa sadii moomaan na bilbilu jirtu birraa manni keefa gojaan asii miti ganda keessa dhuguun taane tanaafuu dhufuun endeessaa jettee na kadhatte balloo bira dhufuun dhabuu jeetiniin anilleen akkasitti balloolleen nadda waleechuu aboo koo biiftuunis si barbaaddii haajaas ni qabna jee naame kunoo isiidhaa sinumaa asitti inti dhufe halkan ramadaana 22 jechuudha. Ramadaan 22 asitti inti dhufe alhamdulillah rabbil alamin isiinis nuuf qaceelte hordoftoota keenya isinillee du'aa godhaa fi dhiifamaas godhaaf nutillee du'aa ni goonaaf dhiifama ni goonaaf viidiyoo biraa bareedduu ganaa tajamaadhaa obboleeyyummaa nama nagayaa ta'uudhaan hanga abannee isinii dhufnutti waliin marree nagaan nu jiraadha isinin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.